Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko. Ameen. Kabajamtoota jaallatamtoota maatii Waaqayyoo hordoftoonni Firii Tawaahidoo Tuubii biyya keessa biyya alaa teessanii kan hordofaatii jirtan maqaa Waaqayyootiin nagaan isin gaafa akkam jirtu akkamiin turtanii akkamiin sa'aatii kana eegdanii galanni Waaqa keenyaa uumaa keenyaa qoricha keenyaa Iyesuus Kiristoos ifaa ta'u. Deessaa Dhassaa Dubroo Maariyaam ergamoota Waaqaa toloota qulqulloota hundumaa akka aangoo kennaa isaaniitti maqaan isaaniis kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Ameen. Maatii Waaqayyoo hordoftoonni Firii Tawaahidoo marti keessan guyyaa har'aa qophii keessummoonni yookaan ijoollonni biyya ambaa jiran waa'ee yuutuubii Firii Tawaahidoo Tuubii maal akka jedhan dhaggeeffattu jechuudha. Kallattumaan gara isaanittan isin dabarsaa isinis dhaggeeffattanii yaada keessan akka nuuf keessan maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. Kallattumaan gara obboloowwan koo tan isin dabarsaa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkoon amiin. Nageenyi faraara jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barsiisaa keenya akkam ooltanii akkam yeroo kana geessanii annagaa kiyya galata Waaqayyoo isinis bakka Waaqayyoon eeggamtanii sa'aatii kanaaf daqiiqaa geessanii. Egaa barsiisaa keenya dhugaatti Waaqayyo gooftaa sagalee jireenyaa sanaa dhageessisu bara tajaajila keessanii isiniif haa dheeressu. Akkanumatti lafarratti deddeebi'aa manasaa tajaajilaa manasaa isin haa taasifatu sama irratti mul'attu mootummaa isaa Waaqayyo isin haa taasifatu. Egaa anillee jecha baay'ee isiniif hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e yuutuuba keessan Firii Tawaahidoo dhugumatti ergaa baay'ee kan nuuf dabarsaa jirtan jajjabina mana amantaa keenyaaf jajjabina keenya jajjabina Ortodoksii Tawaahidoo hundumaaf kan kennu dhuguma dhugaatti baay'ee irraa hubadhe baay'ee irraa baradhe dhugaa ijatti banadhe jechuudha. Maaliif hundumti keenya yeroo biyyaa baanu sagalee Waaqayyoo dhageenyaa miti sagalee lammii kiyyaa nan dhagaa jedhee yaadee biyyaa hin baane jechuudha. Ofii kiyyaa hundumti immoo akkasitti yaadanii biyyaa baanii yeroo biyyaa baanu dhugaa kun hirkitan yaada jechuudha. Maaliif biyya ormaatti yeroo deeman namatti sin dhaga'ama garuu ani dhuguma bakka hin beeku waanan jedhee ibsu jechuudha. Kana hundumayyuu kan raawwates kan godhes Waaqayyoodha. Waaqayyoon biratti immoo isinis dhugaa jajjabina keessaniin Ortodoksii Tawaahidoo jabeessuudhaaf miidiyaa garaagaraa irratti barsiisaa haala gaadhaan jajjabina kan namaaf kennu barumsa dhugaa laphee namaa cabsu kan gara Waaqayyootti nama deebisu kan daandii hin taane irraa yookaaniif kan dura daandiin rabbaan yookaaniif immoo aarsaa goonee bakkee hundatti yeroo boqonnaa keenyaa miidiyaa garaagaraa irra deemnee waan rabbaan waan nuuf fayyadne wantoota garaagaraa diraamaa garaagaraa irratti yeroo keenya gubnu garuu hamma nuti illee sirroofne dhugaa yuutuubii keessan irratti yeroo isin barumsa keessan kennuuf dhiyeessan yeroo barsiistan waa garaagaraatiin yeroo ni tajaajilaa jirtan nuti immoo yeroo boqonnaa keenyaa aarsaa goonee barumsa keessan dhaggeeffachaa jirra jechuudha. Dhaggeeffachaa jira gama kiyyaa dhugumatti jechuudha. Waaqayyo gooftaan sagalee jireenyaa dhageessisu ani jecha isiniif hin qabu. Waaqayyo abbaan tajaajila umurii keessanii isiniif haa dheeressu isiniin jedha. Dhuguma dhugaatti ani beeku jecha isiniif hin qabu. Akkanumatti itti nuuf ufaadha. Waaqayyo gooftaan isin wajjin haa ta'u. Bara tajaajila keessanii isiniif haa dheeressu. Akkanumatti itti nuuf ufaa. Nutillee barumsa keessan irraa barannee irraa hubannee kan hojiitti jijjiirru kan hojiitti hiiknee ittiin karaatti deebinee ittiin kara Waaqayyootti deebinee barannee hubannee dhugaan nama miskiinaa keessan yeroo hundumayyuu dubbatu nama waa tokko irraa hubatu Waaqayyo gooftaan waa taasisu akkanumatti itti nu gufaa jabaadhaa. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Jajjabina guddaan isiniif hawwa dhuguma dhugaatti galata guddaan irraa qabdu jechuudha. Nuti waan galasiifnes yoo baay'ees jennes homaa yoo waaqa tokko keessa hin jiru jechuudha. Maaliif Waaqayyo gooftaan tajaajila umurii keessanii isiniif haa dheeressu jabaadhaa. Haaluma kanaan itti nu gufaa Waaqayyo gooftaan
wajjiniin haa ta'u bakka jirtanitti dhuguma dhugaatti eebbifamaa sinaa eebbisu waaqayyooni fayyaa ta'a waaqayyoon sin wajjiniin haa ta'u turtiin keessan ulmaan keessan gaarii haa ta'u nagaan tura. Amani malee hin sodaatin wangeela Maarqos boqonnaa 5 lakkoofsa 36. Abal mafraq kullu sadaqati tokko hamin nayi nyaran jall Kristus ni fabayitu warsakenya kam durtuna rasai naga kuda jalla tawaqayo ega YouTube kesan baay'ee namatti tola barnoota baay'ee irraa argachaa farfana waan garaagaraa akkasumas barnoota afuraa diramoo waan lalluu waan baay'ee irraa argachaa eebbifamaa dhugumatti waaqayyoon sana eebbisu. Akkasumas barsiisonni keenya iddoo garaagaraa irra teessanii barnoota afuraan dabarsaata dhugumatti waaqayyoon sana eebbisu sagalee jireenyaa sana dhaabsisu walumaa caalaa waaqayyoon sana cimsanii jechuun jaalladha. Akkasumas immoo obboloonni keenya hundi keessan YouTube barsiisota keenya faarfattoota keenya obboloota keenya akkasuma hundi isaanii jala dhaabanne subscribe share like goone walaa jajjabeessuun Firii Tawaahidoo egaa YouTube Firii Tawaahidoo jedhu seenaatii subscribe share like gochuudhaan jala dhaabadhaan isiniin jechuu barbaada barnoota baay'ee irraa argattu waa'ee amantaa keessanitti wantoota gaafisanitti ta'eef deebii argattan jedhee yaada. Egaa kanuma irratti xumura baay'ee namatti tola galatoomaa isiniin jedha. Maqaa kana lima kana fuura qulqulluu sadeen waaqii tokko maqaa kana lima kana fuura qulqulluu sadeen waaqii tokko maqaa kana lima kana fuura qulqulluu sadeen waaqii tokko Tolbarsiisaa keenya akkam turte akkam wantan akkam turtan akkam yeroo kana keessanii egaa haala qophii keessan guyyaa guyyaadhaan iddoo karaa YouTube irraa nuuf dabarsaa jirtan baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa dhumatti waaqayyo gooftaan sagalee jireenyaa isin dhageessisu qophii keessan guyyaa guyyaatti nuuf darbaa jiru nutis share gochaa jirra. Waa heddurraa barachaa jirra karaa diraamaatiinis ta'e karaa walaloutiinis ta'e akkasumas immoo karaa barumsaatiin achirraa nuuf darbaa jira waan ta'eef dhugumatti YouTube'n keessan baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa YouTube'n Firii Tawaahidoo baay'ee namatti tola isiniin jechuu jaalladha. Gabriel Ergama, Egal Manama, Zil Purama, Raguna Lanama. Gabriel Ergama, Egal Manama, Zil Purama, Raguna Lanama. Zil Purama, Raguna Lanama. Zil Purama, Raguna Lanama. Maqaa abbaa kan ilmaa fuura qulqulluu sadeen waaqa tokko amin kabajamaa barsiisaa keenya akkam jirtu akka jirtanitti nageenyi waaqayyoo dachaaf darbaan isiniif haa baay'atu. Egaa barsiisaa keenya ani baay'ee kan isinitti galateeffachuu barbaadu YouTube keessan irraa wanta hedduu baranneerra wanta baay'ee baranneerra akkasumas walaloo diraamaa irratti nuuf darbu barumsa guddaa irraa arganneera. YouTube keessan guyyaa guyyaadhaan yeroo takataakkalu akka kuusitti yeroo takataakkalu hedduu wanta barumsa hedduu irraa argadhee jira jechuudha. Akkasumatti waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa isiniin jedha barsiisaa keenya nuuf jiraadhaa bara dheeraa waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu haati keenya qulqulleettiin durbeen Maariyaam isin haa eebbistu eebbifamaa isiniin jedha barsiisaa keenya waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu.
Mega Abba kan ilmaa kan nafuudha gurgurru sadii noofii dubbatti nama. Amin jaalatamas kabajaa barreessaa keenya nageenya hararii jaalallee waaqayyoo isinii tawayyatu akkam ooltanii akkam turtanii akkam yeroosaa kana keessanii maqaa fi jiraatiin nagaan isin gaafadha akkamiin yeroosaa kana keessan amin waantummaa keenya hundumaa baay'ee dabarsee kan yeroo deeqa kanaan nu beekte dayyummaa keenya haa ta'uumi. Egaa haala cuubbii keessanii waliin qabatee sagantaan afaniif immoo hojiitiin hojjechaa jirta. Gara kootiin wanta hedduudha kanan irraa baradhe wanta hedduu na barsiise jechuudha. Innaa guddaatti galateeffachuu barbaanna galatoomaa kanuma caalamooyyuu kanuma caala wanta gaarii akkasina irraa barannu abdii qabna jechuudha. Waaqayyo gooftaan sagalee bara jireenyaa isin haa dhageessisu. Kan caalamooyyuu cimtanii kana caala jajjabaatanii wanta gaarii wanta fakkeenya nuuf ta'u jechuudha. Fakkeenya nuuf ta'e nuti akka waan tokko irraa barannu akka fakkaatan egaa abdii qabna gara fuulduraatti. Egaa ani gara kootiin mataa kootiin wanta hedduun irraa baradhe jechuudha. Dhugaa dubbachuutti diraamas ta'e akkasuma faarfannaas ta'e wanta hundaayyuu wanta cuubbii keessan irra jiru wanta hedduun irraa baradhe kana jedhee dubbachuu hin danda'u jechuudha. Egaa waaqayyo gooftaan akkanumatti haala kanaan isiniif haa jechuun jechuun jaalladha. Egaa amma sirri deebiidhaan guddaatti isin galateeffannaa haala kana hojii kana nuuf hojjettanii barumsa akkana jiru kana nuuf kennuu keessanii guddaatti isin galateeffannaa waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Bara tajaajila keessan isiniif haa dheeressu isiniin jenna. Egaa galatooma. Amani malee hin sodaatin wangeela Maarqos boqonnaa 5 lakkoofsa 36. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko amiin. Kabajamoo fi jaalatamoo barsiisa keenya nageenya Waaqayyoo haraarri Waaqayyoo jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam ooltanii akkamiyyoo nageessanii dhuguma dhugaatti yuutuubii firii tawaayidoo dhuguma firii tawaayidoodha. Faarfannaa ergamootaa kan miira kakaasu kan lafee jajjabeessu daabiloos kan barbaadeessu Waaqayyoon kan gammachiisu nu dhageessisanii dhuguma dhugaatti Waaqayyoo sagalee jireenya isin haa dhageessisu. Sillaaseen akka nuti itti gammadneetti isinitti haa gammadu kan nama caalaa itti cimaa dhuguma dhugaatti eebbifamaa bara keessan guutuu baay'ee itti gammanne akka isinitti gammannetti sillaaseen isinitti haa gammadu kan nama caalaa Waaqayyo mana isaa keessa cimsee isin haa dhaabu. Kana fura qulqulluu Waaqayyo tokko amiin. Barsiisa nageenya jaalalli haraarri Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka lafa jiru hundumaa keenyas nuuf haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kootti galanni Waaqayyo haa ta'u. Akkasumas bagaayyaan hoggaarsiaan kabajaa wajjin geessuun jechuun jaalladha. Wanna isin jechuu barbaade barsiisii ta'e yuutuubii keessan irratti jechuudha barumsa isin dabarsitanii akkasuma immoo Haruun gaafa waggoon keessanii jechuudha dhugumatti faarfannaan keessanii jecha ittiin dubbadhu ni qabu dhugumatti jecha ittiin dubbadhu ni qabu jechuudha. Faarfannaan keessan kan laphee namaa cabsu jechuudha. Faarfannaan keessan kan baay'ee garaa nama nyaatu akkasuma immoo mana Waaqayyoo keessaa kan ba'anii namoota mana Waaqayyoo keessaa kan ba'anii kan gara mana Waaqayyootti deebisu jechuudha. Dhugumatti ani jecha isin eebbisu hin qabuuti. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Kana qofaas miti jechuudha. Barsiisotallee akkasuma faarfattootallee abbootillee keessumaa Abrahaam gootanii ta'u gaafiiwwan garaagaraa gaafattanii achirraa immoo gaafii sanarraa immoo deebii sanarraa immoo barumsa guddaa argannee isin jedha akka kootitti barumsi isin achirratti gaafatu. Isin asirratti gaafatanii isaan deebii laatan immoo baay'ee kan das nama jedhudha jechuudha. Kanaafiyyuu jabaadha yaaluma kanaan itti fufaayi Waaqayyo gooftaan iccitii dhugaatii kana caalaa isin taasisu
akkasuma immoo warroota mana waaqayyo keessa dhabanillee gorsitanii takka mana waaqayyo deebisanii waaqayyo gooftaan haa gargaaru jabaadhaa haaluma kanatti qofaayii faarfannaan keessan dhugumatti kan baay'ee laphee nama cabsu Itoophiyaan keessan akka dafee akkanaaf seenuuf nama muddama jechuudha galaalutti nama muddama kanaaf iyyuu jabaadhaa haaluma kanatti qofaayii waaqayyo gooftaan haa gargaartu wajjin haa ta'u eebbifamaa bara tajaajilummaa keessan sillaaseen uumaan keenya isin haa eebbisuu sin jedha kanaaf iyyuu haaluma kanaan itti nu qofaayii sin jedha barsiisee haaluma kanaan itti nu qofaayii jajjabaadhaa sin jedhashi waaqayyo gooftaan si wajjin haa ta'u bakka jiru hundumaatti jaalalli waaqayyo arjummaan isaa haati keenya qulqulleetti dhufee Maariyaam ergamoota duukaa buuta isaan wajjin haa ta'anii bakka jirtanitti waaqayyo gooftaan si wajjin haa ta'u jajjabaadhaa haaluma kanaan itti qofa amantaa keessanitti qorumsa illee sanitti baay'atu amantaa keessan irra tasumaa illee jaa'inaayi jabaadhaa haaluma kanaan itti qofaayii barumsi garagaraas nu dabarsaayi gara fuulduraatti illee sin jedha kanaaf iyyuu waa'ee tokkoon sin galateeffadha barumsa guddaa manan jedhame isinirraa baradhe akkasumas immoo faaruu keessan keessa illee barumsa manan jedhamen argadhe jechuudha kanaaf iyyuu jabaadhaa sin jedha barsiisaa ishee dhugumatti waaqayyo sana eebbisuu kan maqaalaa immoo hojii isaa sanii faayibsuu akkasuma afaafottis holeloo faarfannaa garaagaraa akka isin dabalan yookiin dammoo jireenya bara baraattiin argannu waaqayyo gooftaan isin haa eebbisuuf ni wanta waayidoo jajjabaadhaa kan maqaalaa waaqayyo gooftaan amantaa keessatti naa quubsatu. Amani malee hin sodaatin wangeela Maarqos boqonnaa 5 lakkoofsa 36. Bye.